በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ ከኒልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀ ቶኮት ኒያመና ሁንዲ ኬሰኑ ከንመለቴፈኔ ሀርከ ኬሰኒ ኦልከካሳሜ ሀርከ ኬሰን ኢሰ ሚርጋ waaqayyo mirga sinaa oolchu mirgi jabaadhaa sinaa jabeessu harka mirga ol kaastanii bitaa isinirraa qabu mirga isinitti haa qabu harki keessan kan hin kaasne natti mul'achaa waan jirtaniif akkasumatti kaasaame harka mirgi yoo darbatee ni fageessa miti bitaan yoo darbate fageessa yoo matti yaada fageessa yaada mana qoossan isa garaa isa barabara waaqayyo isinii haa kennu fageessa yaada dheessitanii yaadina waaqayyo immoo jireenya keessan umurii keessan isin haa dheeressu harka keessan kaastanii akkanatti walirra naqaame sana booda addatti as buttu maqaa abbaa jedha addi waan baay'ee burqisiisaa miti addi keessan adda leencaa ta'u diinni isin fuulduran dhaabbatiin diinni nuti qabnu eenyuun seexana nurraa cabsu seexanni haa qolu haa kufu eessarra gootan maqaa abbaa jedha kan ilmaa gadi siksa handhuurarra kaawwadha nama handhuura qabu waaqayyo nu haa taasisu nama safuu keenyan bulu nu haa taasisu namni handhuura hin qabaanne safuu hin qabu miti namni handhuura hin qabaanne homaa daangaa hin qabu waaqayyo waa baay'eedhaan handhuura keenyarra oolchee nu haa bulchu handhuura hin dhabaatina maqaa eenyutan isiniin jedhe maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluu kara bitaatti geessa bitaadhaan baa mirga gala maqaa eenyutan isiniin jedhe maqaa hafuura qulqulluu jedha waaqa tokko mirgatti fixxanii waaqayyo mirga isaa isin haa dhaabu guyyaa dhumaatii waaqayyo mirga isaa namoota dhaabbatantu eebbifamoodha waaqayyo mirga isaa isin haa dhaabu akkam bagattiin isin ga'e egaa harri ayyaanni kun ayyaana guddaadha ayyaanota gooftaa gurguddoo keessaa isa tokko nus isa yaadachuudhaan iddoo qulqullummaa kanatti iddoo manneen amantaa Mikaa'elaan moggaafamanitti walitti dhufnee guyyaa har'aa sababiin ittiin waaqeffannu sababiin ittiin kabajnu waa lama sadi walii kaasnee fagoorraa dhuftanii akka dadhabdan nan beekaa yaa ta'uutii sagalee waaqayyoo dhageenyu malee addaan galuu hin qabnu abboota kooluboon akkasumas manguddoon jaarsoleen biyyaa haadholeen dargaggeeyyiin qarreef qeerroon hundi keessanuu maqaa waaqayyootiin baga guyyaa kanaan isiniin ga'ee nu ga'ee egaa akka fedhiif heeyyama isaatitti mata dureen barumsa kootii waraabaa kennaa kan jedhu ta'a seenaan guyyaan har'aatti seeneffamu wangeela Yohaannis boqonnaa 2:8 irratti kan jiru mata duree goone wangeela Yohaannis boqonnaa 2:1 hanga 11tti yeroo dubbisnu seenaan nama wayii mana cidhaa keessatti raawwatame nu yaadachiisa dubbiin akkas ta'e maatiin waaqayyoo bara gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama ta'ee jireenya
addunyaa kana keessa jiraachaa turetti namni cidha wayii raawwatate dookimaas namni jedhamu firootansaa maatii baddaa gammoojjii jira walitti waame. Fira baay'ee waan qabuuf waan inni oggaa hedduutti dhama'e, waan inni bilcheesse, waan inni isaaf ta'a jedhee waraabee ol kaawwate akka tasaa ta'eetti jidduutti dubbiin jalaa dhume. Daadhiin namoonni affeeraman keessummoonni isaa dhuguu qaban sun addaan jalaa hafe. Rarra'ee jidduutti hafnaan keessummoota inni waammate keessa haati keenya dubroo Maariyaam ilma ishii gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyesuus Kiristoosiis waliin waan turaniif Iyyesuus Kiristoos immoo duuka bu'oota isaa isaan faana mana cidhaa sanitti argamanii turan. Akkasitti yeroo affeeramanii jiran maal ta'a jidduutti daadhiin jalaa dhume. Karatti gara wallaalan qarshiin jiraadhaaf iddoon ittiin bitamu hin jiru. Iddoo namni irraa ergifatanis hin jiru. Yeroo kana jarri gola keessatti walitti hususu. Maaloo ijji nu nyaattee jedhu akkuma jara mana keenyaa kanatti. Maal fuunaa daadhiin jidduutti hafe jedhanii wajjiniin cinqaman. Haati cinqii ayyoon teenya haati keenya dubroo Maariyaam haadholeen keenya waammatanii bira qaqqabdu. Yaa Maariyaam jedhanii hiikoo irraa argatan. Haati araaraa, haati quufaa, haati nyaata dhugaa Iyyesuus Kiristoos addunyaadhaaf kenniti. Iddoo ishiin jirtutti beelli hin jiraatu. Iddoo ishiin jirtutti dheebuun hin jiraatu. Maatii Waaqayyoo dargaggoodha dhagaa. Kitaaba qulqulluutu akkas jedha. Yeroo kana haati keenya dubroo Maariyaam waan isaan rakkatan san garaa ishiitti waan baay'ee qabdi. Kennaan kan guutamteedha yaaddayinaa. Namni addunyaa kana keessatti kenna yoo qabaate muraasa qabaata. Haati keenya dubroo Maariyaam akkuma ergamaan Waaqayyoo jedheen kennaan kan guutamte gammadii. Kenni ishiin dhabdee hin jiru waan baay'ee beekti yaaddayinaa. Waan hedduu namoonni kan hin beekne ishiin garuu garaa ishiitti beekti. Waa hunda dandeessi. Haadha waa hunda danda'a waan taateef. Yeroo kana ka otoo ishiitti himatiin rakkina garaa isaanii sana barte akkas jetteen yaa ilma koo daadhiin jalaa dhume jetteen. የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም ከናፍ ኦሊፍ gadi kaatu kanaaf manni keessa rakkachaa jiru akkas jettee timteen. Innis yaa haadhoo yaa dubartiin nana si wajjiniin anati naan jette raawwachuu dhiisuudhaaf akkamiin ilma kee ta'e jedheet si waliin lola maaliin qabaa. Daadhii ati jettu kana ni ta'a jedheen yeroon koo garuu hin qaqqabne jedheetti haasa'e. Ishiinis haatiif ilmi walii galan akkas jettee jara keessummeessitootaan waan isiniin jedhu raawwadhaa jetteen. Waan gooftaan isin ajaju waan Waaqayyo isiniin jedhu sana raawwadhaa jetteen. Innis deebisee jaratti garagaree amma kunoo waraabaa kennaa jedheen. Otoo waraabaa kennaa hin jedhiniin dura maal jedheen gaanii hubboo lamaa sadi baachuu danda'u fidaati bishaan itti naqaa jedheen. Ajajni Waaqayyoo salphaadha. Haati keenya dubroo Maariyaam waan inni raawwatu waan beektuuf waan inni isiniin jedhu raawwadhaa jettee ajaja kennite. Gorsa itti laatte. Innis deebisee maal jedheen bishaan gaanota jahaan qabdan hundattuutti guuttadhaa jedheen. San booda innis bishaan gaanii guutuu jarreen achi jiranis baay'ee ariifatnaadhaan baay'ee ciccimoo waan ta'aniif dursanii akkuma ajaja inni kenneen bishaan itti guutan hamma afaanitti bishaan guutan isiniin jedha.
hamma morma gaanii sanaatitti hamma inni qabuu danda'utti itti naqanii guutan. Gaafa waan guutuu argattan jireenyi keessan guutuu ta'a maatii Waaqayyo. Joolleen sun bishaan sun guuttee edda xumuranii booda immoo deebi'ee amma buusaa kennaa jedheen. Amma waraabaa fidaa jedheen. Akkuma jedhamanis waraabanii keessummoota mana keessa jiran hundattuu yeroo laatan gaggeessaan ciricha gaggeessaa jiru. Keessummeessaan inni muummeen daadhii amma dhufe kana yeroo dhugu akka malee itti ajaa'ibe. Daadhiin duraanii baay'ee mi'aawuu danda'a. Amma garuu kan dhufe immoo isa caala mi'aaye. Isa caala baay'ee itti dhagaamee dursa namni ishii qirraarii namaa dhiyeessa. San booda dursa namni waan gaarii namaa dhiyeessa. Edda machaa'e booda immoo qirraarii namaa kenna. Ati garuu isa muummee ta'e isa hangafa ta'e sana fiddee dursa nu kennite. Edda namoonni dadhabanii booda immoo isa mi'aawu kana fidde jedhee ajaa'ibsiifate. Kennaa sanaanis Waaqayyo Gooftaan Iyyasuus Kiristoos raajii isaa isa duraa mana cidhaa sanatti raawwate. Abbummaansaa waaqummansaatis ni ife duuka bu'oonnis isatti amananii jedha. Seenaansaa kana fakkaata maatii Waaqayyo. Asirratti wantoonni nuti qalbeeffachuu qabnu waa muraasa isinii kaasa. Inni tokko mana cidhaati. Manni cidhaa kan firaati. Manni cidhaa namoonni halaala turan iddoo walittiin arganidha. Manni cidhaa hiyyeessis dureessis iddoo tokkotti kan ta'ani. Manni cidhaa namni baddaa gammoojjii jiru iddoo wal arguu danda'udha. Manni cidhaa ishiin dhugaa. Manni amantaa keenya. Manni qulqullummaa Waaqayyo keessa jiraatu mana cidhaatiin fakkeeffamti. Manni cidhaa akkuma dubroo Maariyaam keessa jiraattutti keessummummaadhaan Waaqayyo akkuma ufee achitti affeerame Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos achitti argame mana qulqullummaa keessattis ni argama maatii Waaqayyo. Iddoo Iyyasuus Kiristoos jirutti immoo haati isaa biraan haftu. Maaliif innuu kan argame ishiirraa waan ta'eef ishii wajjiniini dhufanii sabaa sagal kan jilbiiffatan kan isaa sagadan haadha isaa wajjiniin arganiiti. Iyyasuus Kiristoos kan waaqeffamu dubroo Maariyaam waliini. Iyyasuus Kiristoos kan beekamu Iyyasuus Kiristoos kan beekame eenyummaasaa addatti ba'u iddoo Maariyaamiin jirtu kan jiru Iyyasuus isa dhugaati. Iyyasuus kophaasaan ka'u duuka bu'oota isaa waliin achitti argame. Manni cidhaa mana amantaa mana qulqulluu keessatti Waaqayyoon qulqulloota isaa wajjiniin argama maatii Waaqayyo. Cidha yeroo waamnu gaafa sargii wayii diggifannu nuti kan gochuu qabnu nama fira qofa otoo hin ta'in Waaqayyoos waammachuu qabna. Gaafa sana hanqinni keenya ni guutama. Maatii jidduu keessanitti yoo lolli jiraate yoo wal dhabbiin jiraate isinis waaramii yoo waammattan haadha dubroo Maariyaam yoo waammattan haadha dhugaa yoo waammattan ishii wajjiniin ilmi ishii ni jira. Isa wajjiniin duuka bu'oonni isaanii jiraatu. Cidha kanarratti argamuu qofaa miti rakkina isaaniitis ni furaniif hanqina isaanii ni guutan. Maal godhanii haati keenya dubroo Maariyaam ilma ishiitiin daadhiin jalaa dhumeeraa nuun jetti. Har'as wanti mi'aawu wanti gaariin isin jalaa dhumate abdii baay'ee kan kuttan yoo jiraattan haadha Maariyaam haadha keenya dubroo Maariyaam haadha Gooftaatti yoo himattan isiniif guutaman yaadda'ina. Ishiin ilma dureessa waan qabduuf namni yoo waraabee isinii kenne jalaa hanqata. Kan Waaqayyo garuu hanqatu. Kennaan Waaqayyo burqaa hin dhaabnedha. Burqaa yoomiyyuu burquu danda'u. Yoomiyyuu waa takka kan isa hin daangeessine. Kennaan Waaqaa dhuman qabu. Mee isinumti waan qabdan keessa kan biraa haa hafuuti. Miilli keenya kan Waaqayyo irraa argamne nu jalaan dhumne. Kopheen nuti bitanne garuu 50 bitachuu dandeenya garuu nu jalaa dhumeera.
jireenya keessan keessatti mee kophee meeqa keewwattan kophee meeqa jijjiirrattan miilli keessan garuu isuma sana kenna eenyu waan ta'eef kenna waaqaa kenni waaqaa daangaan qabu kan nama otoo ta'e ni fudhatama ni hanqata kan waaqayyo garuu yoomiyyuu hanqana hin qabu laala dubroo maariyaamis ilma ishii dureessa ta'e waaqa waa hunda qabu waan ta'eef yaa ilma koo daadhiin jalaa dhumeera jetteen wanti baay'ee nu jalaa dhumeera maatii waaqayyo jaalalli nu jalaa dhumateera waaqayyo sodaachuun nu jalaa dhumateera mana waaqaatti waaqessuun nu jalaa dhumateera inni kun akka nu dabalamu dubroo maariyaam nu araarsi yaa jennuun haadholeen duratti maaramitti deeffatan har'a abdiin isaanii waan biraa ta'aa jira manguddoon duratti mana waaqaatti deddeebi'anii ijoollee koo naa guddisi jedhan amma immoo abdiin isaanii waan biraa ta'aa jira wanti baay'een nu jalaa hanqateera daadhiin keenya nu jalaa dhumeera maatii waaqayyo bishaan kara daadhitti kan jijjiiru amala keenya yaraa sana kara gaariitti akka nu jijjiiru amala keenya badaa sana kara waan gaariitti nu jijjiiruuf maatii waaqayyo haadha waaqaa kadhannu yaa saba yoo waaqayyo nu jijjiire wanti baay'een nuti nu addeesse hundinuu ni jijjiirama waan kana ta'eef yaa ilma koo daadhiin qabanii nuun jetti har'as waan baay'ee of harkaa hin qabnu abdii maal of harkaa qabna jireenyi keenya bahagalli keenya hundinuu yoo waaqayyoon hin taane taanaan qotanneedhaaf nyaachuu hin dandeenyu dhugaan isiniin jedha yoomiyyuu taanaan elmanneedhaaf hin ta'u waaqayyo yoo keessa jiraate malee waaqayyoon yoo eebbifamne malee kophaa keenya waa takka gochuu hin dandeenyu akkas jetteen kaashiin daadhiin qabanii ijoolleen koo kun amantaan qabanii dabaliifi nuunaa jettu ijoolleen koo kun amalan qabanii gaarummaatti naa deebisii nuunaa jettu ijoolleen koo kun wal jaalalan qabanii jaalalatti naa deebisi yaa jettuun ijoolleen kun waan gaarii hojjechaa jiran jettee isatti nu haa himtu gaafa kana ta'e daadhiin keenyas bishaan keenya kara daadhitti ni jijjiirama namoota baay'eedhaaf ta'uu dandeenya namoota baay'ee mi'eessuu dandeenya maatii waaqayyo innis akkuma ishiin jetteen bishaan itti naqaa jedheen ajajni waaqayyo salphaadhaan yaaddayna waan waaqayyo nu ajaju bishaan qofa nu gaafata bishaan qorraa yoo kennine ni fayyina bishaan xiqqoo yoo kennine bishaan iddoo kamiyyuu argamu sana bishaan itti naqaa jedheen waan biraa damma fidaan jenneen yookiin immoo waan akkasiitti raawwadhaan jenneen baala akkasii yookiin fi fuduraa muduraa wayii fidaatti naqaan jenneen kan inni jedheen waa takka qofa bishaan itti naqa ayyaana bishaan irra jira waaqayyo yeroo nu fayyisu bishaaniin qofa nu fayyise bishaaniin cuuphamnee jireenya ijoollummaa arganna maatii waaqayyo bishaan qorraa maqaa qulqulluutiin yoo kennitan ni fayyitu jedha wangeela Maatiyos boqonnaa 10:40 irratti dhugaa dubbachuudhaaf nu fayyisuudhaaf waaqayyo sababa hedduu nu kenneera akkuma jedhametti ijoolleen sun ariifannaadhaan ijoolleen sun daddafanii bishaan sana haga mormaatitti guutanii jedha hamma mormaatitti cubbuudhaan otoo hin ta'in gaarummaadhaan hamma morma keenyatti dhugaatii nu macheessu otoo hin ta'in sagalee waaqayyoodhaan haa guutamnu namni yoo hin guutamne taanaan hir'uun ni raafama kan raafamu caala nu kuffisa haadholee ubboo hir'uu otoo baattanii isin deemsisaa daandii yoo guuttan malee dugdarra ta'a sarmee amma mee kan rakkisaa jiru namoota hubboo guutuu hin qabaanne namoota barumsa guutuu hin qabaanne namoota kitaaba qulqulluu guutuu hin qabaanne gaafa hir'uu ta'e nama rakkisa dugdarratti raafama ammas kan raafamnu ni jirra maatii waaqayyo hin raafamina amantaa dhugaa qabattanii hin kirkirina hin qaana'ina waaqni gooftaan Yesuus Kiristoos
abbaa keenya ta'ee waamamuudhaaf hin qaaneffanne isin immoo ilma isaa ta'uudhaaf qaaneffattu. haati keenya dubroo maariyaam haadha nuu ta'uudhaaf hin qaaneffanne nuti immoo ilmoo ishiiti jedhuudhaaf qaaneffanna. waaqayyo ergamaan waaqayyo mikaa'el nu tiksuudhaaf ijoollee koo jechuudhaaf hin qaaneffanne nuti immoo ijoollee mikaa'el jechuu qaaneffanna. mana waaqayyootti deddeebi'uu qaaneffanna. mana namaattuu ni deemnaa miti. mana akkuma nama keenyaa oolee bulee nyaatee kufee du'uuf ufnee asitti awwaallu mana isaatuu ni deemna. mana waaqaa ijoollee waaqaa ta'uudhaaf hin qaaneffatina. haati keenya dubroo maariyaam itti himte isaanis hamma afaanitti bishaan sana ni guutanii san booda waraabaa kennaa jedheen. waraabamee kan hin dhumne kenni waaqayyo hunda keenyaaf akka kennamu mana qulqullummaa mana cidaatti walaa agarru. mana cidaatiin ala iddoo biraan deemina. waaqayyo waliin yoo jiraattan inni kenni isaa hin dhumatu. kenna waraabamee hin dhumannerra waaqayyo nuuf kenna. yaa tajaajiltoota mana qulqullummaa ijoollee waaqayyootiif waraabaa kenna. sagalee waaqayyo kan beela'aniif kan dheebotaniif otoo hin sassatiin waraabnee kennuufii qabna. kenni waaqayyo dhuma waan hin qabneef kenni waaqayyo bilisaan arganne waan ta'eef bilisaan kennin. mana qulqullummaa keessatti namoonni nagaduudhaaf bu'aa wayiitiif kan deddeebi'an yoo jiraatan daandii waaqayyo irraa miliqaniiru. daandii waaqayyo irraa hin jirru. waan bilisaan arganne kenna waaqayyo sana ummata waaqayyo beelahee ummata waaqayyo dhugaa dheeboteef dhugaa waaqaatti kennuu qabna. kana yoo goone taadhaan akkuma ajaje sana waraabaa kennaafi jedhameen waraabnee sagalee dhugaa sagalee waaqayyo sagalee yoomiyyuu hin banne Iyesuus Kiristoositti hawaasni akka amanuuf waan waraabamee kennu nu barbaachisa. maatii waaqayyo dargaggoota waaqayyootti amanuudhaaf waan waraabamee dhugamu sana dhugadha. sagalee waaqayyo dhagahaa dhandhamadha. yoo akkas taatan Iyesuus Kiristoos waaqa ta'uu isaatti ni amantu. Iyesuus Kiristoositti kan amanan raajii inni raawwate sana ilaalaniiti. har'as raajiin mana qulqullummaa keessatti ni jira. ilaalatii amana. giiftiin keenya dubroo maariyaam araarsuu ta'uu ishiitiin achitti argamtee jara sana rakkoo sana hiikuu ishiitiin wanti ishiin argamsiiste waa lama gurguddaadha. laala inni tokko Iyesuus Kiristoositti namoonni akka amanan taasiste. dubroo maariyaam kadhachuun ishii bishaan kana daadhitti akka jijjiiramu gochuun ishii namoonni Iyesuus Kiristoositti akka amanan isatti akka bulan waaqa ta'uusaa ittiin amansiiste. inni lammaffaan duuka bu'oonnis akka itti amanan goote. kanaaf dubroo maariyaam araarsituun keenya Iyesuus Kiristoos agarsiisti malee ofii ishiitiif mul'achuun barbaadu. Iyesuus Kiristoos waaqa ta'uu ragaa baati malee ana waaqessaan jettu. waan kana ta'eef guyyaan har'aa kun daadhiin bishaan kana daadhitti jijjiiramuudhaan wal qabatee gochi haati keenya dubroo maariyaam raajiin gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos raawwate yaadachuudhaan mana dhugaa mana cidaa mana qulqullummaa keessatti jiraannee jireenya bara baraa argachuudhaaf kan waraabamee dhugne sugasaa kenna waaqayyoo dhugnee bara bara akka jiraannu waaqayyo nu haa taasisu. ayyaanni ayyaana milkii isiniif haa ta'u. egaa guyyaan kun guyyaa seera qabeessa guyyaa baay'ee itti kabajnu jireenyi keenya hadhaawaan kara mi'aawaa kan itti jijjiiramu waan ta'eef hundi keenya hadhoofturraa kara mi'aawaatti bishaan irraa kara daadhiitti kan seexanarraa kara waaqayyootti kan namaatirraa kan waaqaa ta'utti jijjiiramnee sagadnee waaqayyoof kabaja akka laannu hayyamaaf fedhii isaa nuuf haa ta'u. waaqayyo hunda keenya wajjiniin haa ta'u. horaa bula.